Hordoftoonni hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa odeeffannoo wayitaawoo onkoloolessa 15 bara 2025 qindeeffannee isinitti himnaa. Dursa oduu ijoo. Daandiin Nagellee Booranaatii gara Mooyyaalee geessu erga cufamee baatii 2 jedhame. Itoophiyaan liqii kaffaluu dadhabuun himatamuufii jedhame. Lubbuu fi maallaqa kaffallee imallaa jirraa jedhan jiraattonni. Doddoqqeewwan kennamanis danqaan isaan mudachuun dhaga'ame. Warri toora YouTube chaanalii kanaaf haaraa subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaan gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Daandiin Nagellee Booranaa gara Mooyyaalee geessu erga cufamee ji'a 2 ta'uu jiraattonni himan. Sababa weerartuun humna waraanaa naannoo Sumaalee daangaa Oromiyaa kallattii garaagaraan weeraraa jirtuuf daandiin Nagellee Booranaa gara Mooyyaalee geessu cufamuun rakkataa akka jirraa jedhan jiraattonni yaada kennaniin. Daandiin kun erga cufamee ji'a 2 caaluu kan dubbatan jiraattonni godina Booranaa ammallee sababa humni weerartuu sun lola daangaa darbitee raawwachaa jirtuuf rakkoowwan hedduuf saaxilamuu himaniiru. Akka jiraattonni himanitti sababa waraanaa humni weerartuu kun uummata Oromoo harka duwwaa jirutti duula lafa babal'ifannaa bantee jirtuun ji'oonni hedduun lakkaa'amuu himu. Sababa kanaaf uummanni baay'ee rakkachaa jiraachuu himuun daandiin Mooyyaalee ka'ee Borborii fi Waacilleen qaxxaamuree Nagellee Booranaa geessu sababa rakkoo kanaaf jecha erga cufamee ji'oota 2 ol ta'uu ibsan. Sababa waraana kanaatiin geejjibii uummataa Mooyyaalee irraa ka'ee Nagellee deddeebisuu dhabamuun daandiin uummataa gargar cituudha kan jiraattonni dubbatan. Sababa kanaaf uummanni gamalachuutu rakkachaa akka jiran himaa jiru. Itoophiyaan liqii kaffaluu dadhabuun himatamuufi. Itoophiyaan liqii ishee irra jiru turtii yeroo isaa dheeressuuf marii taasistus marichi milkii malee goolabame. Dhaabbileen maallaqa Itoophiyaaf liqeessanis dhimmicha gara seeraatti geessinaa jechuu Reuters gabaaseera. Itoophiyaan yeroo ammaa raafama dinagdee hamaa keessa kan jirtu yoo ta'u, inumaayyuu bara 2025 kana keessatti hiyyummaan dhibbeentaa 43 dabaluu akka danda'u baankiin addunyaa raageera. Itoophiyaan guddina qofaa osoo hin taane miraakilii yookiin dinqii ajaa'ibaa keessa jirti kan jedhan pirezidaantiin Bilchiginnaa Abiyyi Ahmad akka gabaasni kun qindaa'etti dhimma kanarratti homaa hin jenne. Lubbuu fi maallaqa kaffallee imalaa jirraa jedhan jiraattonni. Godina Wallagga Bahaatti jiraattonni aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu sababa hidhattoota faannootiin imala konkolaataa balaadhaan guutame keessaa bakkaa bakkatti socho'uu erga eegalanii bubbulleerraa jedhu. Jiraattonni kun lubbuu fi maallaqa qabsiisneetu imalaa jirras jedhu. Jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa yaada isaa BBC'f kenne waggoota arfan darban kan rakkoo hamtuu argaa jiraachuu hime. Torbanuma kana keessaa hidhattoonni faannoo konkolaataa Naqamtee irraa gara Giddaa Ayyaanaa imalaa turan 2 dhaabsisuun namoota keessaa ukkaamsanii fudhatanii deemuu dheereera. Akka jiraataan kun jedhanitti iddoowwan gara Diichoo kan hangar guutee fi mandara 10 gidduutti argamtuu fi Warabboo jedhamtutti bakki yakki kun irra deddeebiin irratti raawwatamudha. Jiraattonni yaada kennan akka jedhanitti hidhattoonni kunneen naannoo sanatti kan guddatanii fi afaan Oromoo sirriitti kan beekanidha. Kana malees caasaalee mootummaa wajjin hidhataa kan qaban yoo ta'u, maallaqnis karaa baankii akka dabarfamuuf himan. Obboleessi isaa ji'ootan duraa konkolaataa uummataa keessaa hidhattoota faannootiin butamuu namni himu biraan yaada kenneen hidhattoonni kunneen caasaanaadhaa haga godinaa keessaa nama qabu jedhe. Imalaan duratti buufata konkolaataa Naqamtee jiru irraa odeeffannoon konkolaataa garas deemaa jiruu fi namoota achi keessa jiranii caasaa faannoo kanaaf odeeffannoon dursee erga bahee booda jarri karaatti eegus jedhe namni kun. Obboleessa isaanii kana gadhiisuuf birrii 700 akka kaffalan kan himan jiraataan kun namoonni lamaan obboleessa isaa waliin turanis maallaqa kaffalanii ofii isaaniis hin gadhiifamiin hafanii jedhan. Namoonni hidhattootaan butaman maallaqni itti gaafatamee erga kaffalameen booda kanneen gadhiifamuu caalaa kan ajjeefamantu jiru jedhu. Kunis sababa qabaa jedhu jiraataan kun. Saamicha naannoo Giddaatti imaltootaa fi jiraatotatti raawwatamu kana haala kutaalee Oromiyaa kan biraatti raawwatamu irraa adda kan godhu maallaqni hidhattoota faannoon gaafatan kan kaffalamu herrega baankiitiin ta'udha. Maallaqa haganaa akkaawuntii irra galchanii nutti ergan akkaawunticha ilaalleerra. Maqaas suuraas waan hundumaa qaba. Kan nu irratti galchine sun kan baname Bahar Daaritti jedha. Isumarratti 700 galchinee obboleessa keenya gadhiisisnee jedhe jiraataan kun. Qaamni biyya sanaan geggeessaa ofiin jedhuu fi itti gaafatamummaa seeraa qabu dhimma rakkoo uummataa kana furuuf tarkaanfii fudhatee hin jiru. Bilchiginnaan naannoo Oromiyaa doddoqqeewwan yoo kennu jiraattonni ammoo kun danqaadhaa jedhan. Bilchiginnaan naannoo Oromiyaa doddoqqeewwan caasaalee gandaaf yoo kennu jiraattonni ammoo sochiin doddoqqee ganda isaanii dhorkaa yookiin daangaa ta'uu himu. Gama raawwii hojii kurmaa tokkoffaa bara 2018 magaalaa Adaamaatti konkolaataa 14 bara 2025 geggeeffamu irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa caasaalee gandaaf doddoqqeewwan 6,800 kennamuu ibsan.
sirna walharkaa fuudhinsaa doddoqqee bulchitoota godinaa fi aangawoota naannoo Oromiyaa gidduutti raawwate kanarrattis pirezidaantii Shimallis hooggansi gandaa doddoqqeewwan kennaman fudhatee uummata keessa deddeebi'uun hawaasa akka itti tajaajiluuf ta'uu dubbatan. Haa ta'u malee jiraattonni gandootaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada barruu Addis Istaandard jedhamuuf kennaniin naannawaa isaaniitti doddoqqeen socho'uun dhorkaa yookiin daangaa ta'uu himu. Jiraataa fi barataan yuunivarsiitii godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa magaalaa Maqii kan ta'e kan maqaan isaa akka hin eeramne barbaadu tokko yaada kenneen sochiin doddoqqee magaalaa Maqii fi naannawaa ishee keessaa erga dhorkamee bubbuluu hime. Haaluma wal fakkaatuun dargaggeessi godina Shawaa Lixaa Aanaa Abuunaa Gindabirat keessa jiraatuu fi amma barataa saayinsii siyaasaa ta'e yaada kenneen Abuunaa Gindabirat keessatti sochiin doddoqqee erga dhorkamee bubbuluu eere. Nu biraa doddoqqeen socho'uun erga dhorkamee waggaa 3 haga 4 lakkoofsiseera. Magaalaa Amboo dabalatee gandoonni itti eeyyamu jiraatanis naannawaa lafa baadiyyaa akka keenyaa fi sodaa nageenyaa qaban keessatti dhorkameera jedhe. Godina Wallagga Lixaa keessaa jiraatan yaada kenneen kutaalee Wallaggaa keessattuu naannawaa magaalaatti kan eeyyaman ta'us iddoowwanii fi sa'aatiin kan itti dhorkamuun ni jiru jedhe. Iddoowwan fagoo qarqara ta'anii rakkoo nageenyaa qabu jedhamanii yaadamanitti dhorkamaa ta'uu hime. Waqtii sodaan nageenyaa jirus sochiin doddoqqee kun ni dhowwamaa jedhe. Caasaalee gandaa gahoomsuun xiyyeeffannaa mootummaa ta'uu himuun loojistikii gandoota caalmaatti cimsuuf kan oolan doddoqqeewwan 6,800 godinaalee 21 gandoota 6,327 aanaalee 292 raabsamuu isaanii miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Hordoftoota keenya oduun keenya sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana gaammaatti hordofsan ture. Oduu biraan haga walitti deebinutti nagaatti.